ummata biraan geenne dhageeffadhu. Malleen ummata biraan geenne kan deebii ka deebisu nuu miti. Ustaata. Sun deebisaan nama bira qabdi kan ummata bira ga'uu dhabu. Kan nyaanne hoomee qaqaati shakkite. Kan shakkemu. Agana je'ee wanni murteessu jiru. Gaafin kiyya gaafin ammalleen ummata biraan geenye je'ee gaafachuudha. Deebi'ee maal naate nuti hattuudha. Ni hattan nuun jettanii. Akka amma as baatee dubbattan kanatti yoo kwaasan gaafanne waan akkanaatti mudate Oromooti yoo akkas ta'e gaafin teessan gaafii Oromooti ummata bira waan hin geeniif waliin gaafanna okkee rakkoon qabu an bargarii an fiizadha kan namni dhalbatee ummata kanaan nu arge doktor ummata kanaan nu arge awaan takka ummata kanaatti nu arge ummata kana anga poostiin godhe gara wallahi ummata kanaan hin nagatu amma asitti akka nama guddaatti nama baay'ee nu hordofaa jiru hordoftoota baay'ee qabda. You are famous now. Sigaareen tasgabbiin haasofne uummata burjaajessinu. Amma waan uummanni guure amma miira kee kana keessatti uummata beelayaa jiru kanas isa shakkii keessa si naqe moo maallaqa kana evidensii harkaa qabda. Uummata beela'aa jiru. Kamaalleen maqaa isaaniitiin guuramee bakka takka jiru. Kanaa shakkii keessa naqee akka maallaqni kunuu takkaa bakka feekii guutanii. Wanti sun martuu lammaffaa immoo gaafadhee waan hin dhabeef yeroo sanitti. Gaafii nu gaafachuu galatoo sirrii jirta. Gaafii nu gaafachuu sirrii jirta. Baga gaafatte galatoomii yaadni namaa kabajamaadha nu biratti. Sigalee thank you so much. Komentii irratti nama rarrabsina galatoom. Akkam goona beektaa ibsaayee. Amma nama maallaqa itti ergine isiniifinna isaan ibsa gaafii kana nus hin gaafanna isinillee hin gaafattanii sanbooda maallaqa nu biyyatti ergine mootu hagam akka ga'e dhageeffattanii kaatanii eeggatii kan mootu waliin qabame edaan tole akkasii wayyure. Akka isinillee shakkii keessaa baatanii nullee shakkii keessaa baanu akkasii wayyu shari'aan zaahira. Ajaa'ibatti garuu wanta kana hubadhu doktara. Gaafin ani sin gaafadhu ta'ee seera maa